Ade Fazuka mana jirtaayi mana jirtu see baatee natti fakkaateeti ganam. Eessa akka naqu barbaadde silaa quuftee narratti dannasta. Kiisii kiyya gorgoraa burtee ana asirratti noof goofsa narratti tabaabbarta leebaa taatee hattuu wajjiniin narratti tabaabbarta ofii keeti hattuu taate dafee waan fuute deebisa amma hin salphatta marzoo sin salphatta sitti meeraadha. Ara Fazuka noomaan agarree lakkaa noomaan fuune. Marzoo sitti wayyaarra sitti meera marzoo hin salphatta fatta shamma kiisii kee tokko tokkoon baasi butaanti keetis ofirraa surree keetis kootii keetis baasi yaala balazaa sinni isoon si salphisa akkatti hattuu fi leebaan natti taphatti har'a. Faazar meeqa akkam fuudhee iyyuu hin beeku waaqa waanuma xiqqoo fuudhe waa shaa hin caaltu bakka walitti dachaaseetuma 200 natti fakkaattee ishuma bichaa fuudhee bahe malee noomaa fuudhee hin baane dhugaa siin jedha. Marzoo har'a hin dafqita sitti meera sin dafqisiisa qabee sitti meera sin dafqisiisa fincaantu qofa si guuta sitti meera har'a dafii deebise waan fuute hunda isaatiiyyuu bakka fuutetti deebise. Ashee akka jette bakka nan deebisa bakka lolii nan deebisa bakka waanuma shaayii rakkadhee fuudhe bakka taphshinna rukuteera bakka jaalallees baafadheera maal abbaa kiyyaan godha ishee maal wayya.